Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummanni Oromoo addunyaa kanarra jirtan baga jiraattan isiniin jenna. Kun akkuma kaleessa waadaa isinii seennee turretti naannoo sa'aatii 9 kan ta'u akka biyya Yamanitti suura abbaa maxxansinee turre. Suura abbaa Hilwaa yookaan Aamuun tan jedhamtu waan torbee kana keessa ta'ame biyya Jaarmaan keessatti tan jaartii weellisaa Taajuu Shurrubbee kan taate kunoo abbaan isiitis kana yaadota isaanii kaleessa dubbatanii turan. Hedduu isaa immoo konnekshinii biyya keenyaa dadhabaa waan ta'eef gama galgalaatti maxxansuu hin dandeenye. Amma tamsaasa kallattii gubbatti kunoo abbaa isiitis akkuma argaa jirtan kanaadha. Namoonni ammaan tana liif kana keessa jirtan hadaraa Oromummaadhaa dirqama Oromummaadhaa sheer gootanii qooddanii akka waliin geettan barbaanna. Gama kiyyaan yaadicha abbaa isinii dhiyeessee fedhii abbaan qabu ilaalcha akkamii akka qabu namoonni ilmoon irraa waa ta'e miti akka Oromoo tokkootittu quuqama guddaatu namatti dhagama isa abbaa kana dhiisaa jechuudha. Biyyoota adda addaa kana keessatti waan addaatu jira. Namoonni gariin taatee kana awwaaluudhaaf katattaafataa jiru. Biyya irraas ta'e biyya adda addaa keessas ta'e warreen ukkaamsuuf dhoksuuf waan barbaadan akka awwaalamtu gochuuf illee kanneen hawwii qaban jiru. Garuu ammoo inni kun hin danda'amu. Maaliifiyyuu otoo abbaan hayyaman goone otoo abbaan isiidhaa jiru otoo abbaa waan gaafatin hanga ammaatti maqaan full media kana gubbaatti deddeemaa jiru maqaa Hilwaadhuma jedhuun. Hilwaa ko'e jechuun toora media isiitiin kan beekamudha. Garuu akkasii miti. Isiin ammoo Aamuun Isaa Ahadan Mahammadi. Hanga ammaatti Isaa Ahadan Mahammad kun irraa awwaalamee irraa haqamee jira. Yaa ummata keenya yaa Oromoo, wanti kun gaariin ta'u abbaa nama dhalche utoo abbaan jiru nama haqanii maqaadhuma duwwaa ofii isaaniitiin moggaasanii maqaa kanaan deemuu gaariidha miti. Mee hundumti keessaniyyuu abbaan maal akka jedhu wajjin dhaggeeffannaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mee sagalee teessan sirriitti ol fuudha. Namoonni addunyaa irra jiran miidiyaadhaan isin hordofaa jiran taatee kana wal dhahee wal dhibdee guddaa uumee jira. Jalqabatti mee isin eenyu jedhamtu? Isaa Ahadan Mahammad. Isaa Ahadan Mahammad jedhamtu. Dhaloonni keessan? Dhaloonni yaa Dadarii Laga Muummichaati. Dadar Laga Muummichaati. Tole Hilwaa yookaan ishee mucayyoo teessan tana biyya Jaarmaan keessa jirtu maqaan isii ganamee ganamaadha. Isin biratti kan isin baaftaniif eenyu ture? Aamuun Isaa Ahadan Mahammad. Aamuun Isaa Ahadan Mahammadi eessatti dhalatte? Sanaatti dhalatte. Turtii waggaa meeqaa booda gama biyyaatti isin biraa deebite? Amataa 17 almaat deebise. Eega gama biyyaatti deebite. Ayyee. Tole Aamuun Isaa Ahadan Mahammad intala teessanii haati manaa teessan haati Aamuuniin deesse maqaan ishii eenyu? Atiqaa Ibrahim Mahammad. Atiqaa Ibrahim Mahammad. Dhaloota anoo isiin? Isaa Qooyi. Isaa Qooyidha. Tole Aamuun gaafa gama biyyaatti deebitu eessatti deebistan? Warra keenyatti hin deebisu obboleessa biratti. Warri keessan eessa jiraata? Dadarii Laga Muummichaa. Dadar Laga Muummicha baadiyyaadha moo magaalaadha? Baadiyyaa. Okay, baadiyyaadha. Erga isiin tuni Aamuun yookaan Hilwaan gama biyya Jaarmaan deemuu isin waan quba qabdu qabdanii? Waa takka illee waan qabu oduu deddeemtuun baatii jaaduratti yoon ta'e deemte jechuudha malee waa takka quban qabuuti. Sagalee keessan sirriitti ol fuudha. Akka isiin biyya alaa deemtu baatii jaadura dhageessanii garuu saniin achitti waan biraa waan quba qabdan hin qabdan. Tole amma isiif Rabbi rahmata haa godhu. Taajuun Shurrubbeedha. Isii tana jaartii godhachuu hoo yookaan isii tana kaadhimachuu fuudhuu waan beektan qabdu? Waa takka illee hin beeknu Taajumaa ajjeesee jechuudha malee isii san ta'uu ni sin beekne ani sin beekne isii matanaa haa ta'u haadha isiitii fi inni kun fira ta'uutiin isaa walii kan fudhee miyyoo siyaasa'uu beekee. Taajuu fi haati Hilwaa. Haati Hilwaa. Firooma shanyiidhaa qabu. Firooma shanyii qaban. Firooma akkamii qaban? Firooma waan
Roma gosa qabanii ilmaan eessuma isiiti. Ilma eessuma isiiti. Tole mee waan ta'e hundaa'u rabbiin nagaa buusu ammaaf isin akka yaaddanitti akka fedhii keessanitti kan isin barbaadan du'a mucayyoo teessanii tana biyya Jaarmaan keessa jirtu keessaayyuu Oromoota biyya Jaarmaan keessatti argamaniif maal dhaammattanii maal jechuun barbaadan mee akkamitti yaada keessan ummata sanaan gaachuu feetan? Sirriitti mee sagalee keessan ol fuudhaatii ummata kana dhaggeessifadha. Wanni ani ummata Jarmanii dhaamuu danda'u du'a mucayyoo xiyyaa tana osoo abbaa qabduutti awwaalamee jirra shira oofuuf shiraaf walittummaan kan kun shiratti inni awwaalaaf deemanii kun osoon an jiru ana ukkaamamee abbaan mucayyoo dhale osoo jiru dhiinni abbaa qaba shirri oofan suni deemanii awwaaluus takiyya wana kiyya achi takallee akkan dandeenye isaanummaan ilmaan Oromoo achi jiru waan kana ilaalanii akka ilmoo isaaniiti sigalee karaatti gartee biyyummatti naa galchanii Oromiyaa keessa naa awwaalan naa godhuun fedhii keessanii jechuudha. Akka mucayyoon isaanii tun tan biyya Jaarmaan keessatti duute fedhinnaa isaan kan qabanii jiraa dhabee du'aa dhabuun qabu gama biyya kiyyaa Oromiyaatti akka naa deebituun fedhii qabaa jechaa jiru. Namoonni tokko waan kana dhiisii isiniin jedhaa jiru. Waan kana jalaa dhaabbadhuu irraa hafii jedhaa jiru. Isin ammooyyuu waan kana maaliif irraa dhaabbadhuu jechuu barbaachise namoonni tokko wanti irraa dhaabbadhuudhaniif namni abbaan ilmoo isaa irraa hafuu waan hin danda'amnedha kun. Uummanni Oromoodhaa waan hojjettan keessatti waaqa sodaadha. Kun safuudha. Ilma namaa kan jiruu miti du'a irratti dhiichisuun ilaalcha biraa namaaf qabaachuun boruu keessa Rabbi biratti maal kaayyattan? Mee abbaan otoo jiruu abbaa kana haqxanii dhabamsiistaniituma akka waan hin jirreetti moggaasa maqaa biraa keettanii kan ittiin deemtan abbaan ammoo bakka sana isiniif hin jiru. Fedhiin abbaadhaa du'aa ilmoo tiyyaa dhabee jiraa ilmoo tiyyaa dhabee du'aa ilmoo kiyyaa dhabuun qabu biyya kiyyaa Oromiyaa naa haadhan dhamtuu jechaa jira. Inni kana kan dhaammataa jiru keessaayyuu lammiilee Oromoo biyya Jaarmaan keessatti argaman kan naannoo mucayyoo sanii jiraatanii fi Awurooppaanota garaagaraa keessa jiraatan. Firoonni isaatis biyyoota adda addaa keessa jiraachuu danda'a. Biyya Jaarmaan taate biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti argamuu danda'a. Nama Isaa Adam Muhammad jedhamu kunis waan kana akka isaan isinitti dhaammataa jiranitti irratti hirmaattanii jiraa ilmoo tiyyaa kan dhabamte du'aan isii kun akka gama biyyaatti deebitu isiniin jechaa jiru. Sagalee dubbiidhaa hedduu isaanillee kan harkaan ciccite sababa gaddaan liqinfamuuti. Gamanumaan keessaayyuu mee al tokkoon itti isin deebisa. Kaayyoo kana keessatti taateen kun maaliif akka ta'e waan hubattan qabdu? Waan akkata hindeeyne waan ta'e kana waan irraa beektan hin qabdan. Hariiroo kanatti eega taateen kun ta'e eega mucayyoon lubbuu ishii dhabdee haati mucayyoo kana waan isin dubbiste yookaan waan ergaa kana mucayyoon kun harka namaatiin duu waan isinitti himte hoo jiru? Tokkollee natti dhoyfameetuma jiraan dhoysaniiti akkanumatti awwaalaniituma dhoysuma jiran malee anu hin beekne ilmoo isii tagartee na dura qabduu jira sanatti osoo sanaa keessa jiruuti ilmoo isii sanitti du'a himtee hanga abbaan achi dhalee achitti dhoyfamee eege buddutee guyyaa meeqaan tam teenye mi'iyyoot iyya ta'uu taajuu tunis bira isii ta'uu isaan isii wayitti kannuutiitiif akkasitti ilmoot iyya ta'uu beeke. Addaan baafadhe malee tokko wanni isin natti dabaltee wanni nama kiyyatti dabaltee hin jirtu ukkaamamtee gartee isaanummaan awwaalanii eega gartee itti awwaalamte booda hoggaanaan ilmoo teessee hoggaa waan kuni gartee akka gartee ilmoo hiisa qabdaa jechuun maqaa biraatiin awwaalamtee ilmoo abbaa qabdu osoo nan dhalee guddise affaadhaan sanaa keessatti kofoollee itti gurgure narra darbitee biraa deemte ilmoo tiyya bakka bu'anii alagaan ilmoo tiyya bakka bu'uun ilmoo tiyyaa dhiiga fayyaa Oromoo qabaa sanyii tiyyaa qaba Oromoo guutuu qaba alagaan bakka buutee Soomaalii taatee taanii ol qobbaa taatee bakka bu'uu naan dandeettu ilmoo tiyya abbummaa qaba dhiiga abbummaa qaba. Tole uummanni Oromoo addunyaarra jirtan ni dhageessu yaada abbaan dubbataa jiru keessaayyuu Oromoonni biyya sana keessa jirtan dirqama kana akka bayattan isiniin jechuu barbaada. Akkaataa dubbiin itti ibsamaa jiru ammoo
abbaan haadha hilwaa yookaan ammuun irraayyuu hin dhageenye. Haati hilwaa yookaan ammuun akka lubbuudhaan addunyaa kanarraa boqotte yookaan darbite waan abbaa warraa isii kana